Galgal sa'aatii lamaa akka sa'aatii sadiitti meetira baandii 1921 irratti Waashingtan DC irra dabarsin taardaa kun ammaan ta'een jalqaba. Babaarottooleen soora haala keessan keessummeessa ardha guyyaan roobii Ebla 19 barii 2017 qophii VOA Afaan Oromootiin raadiyoonii fi televezyiinii Naayil Saatiin Waashingtan DC irra sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna. Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaa tattamooltaan dhaggeeffatoota keenyaa mataan oduu har'aa mootummaan Yuunaayitid Isteets lammiiwwan Somaaliyaa 4,000 ta'an biyya ofiitti deebisuuf jira. Koomishinii mirgi namaa Itiyoophiyaa gabaasa isaa kaalee paarlaamaa Itiyoophiyaatti hime keessatti warra rakkoo Oromiyaa keessatti bardabre uummata rakkisan yookaan ammoo rakkoo uumamteef jedhe dhaabbilee himatu keessa tokko ABO fi kan ammoo miidiyaa OMN'ti. Jarilleen gam isaaniitiin deebii kenna. Qeeraan warshaa bushooftuu tarree qaluuf yayyaban kaan qaluu jirmoo dhaabuutti jira yaada gama lamaatti jira waan har'isanii qopheessinu keessaa tokko dutta sana tujube. Gareen baqattoota Sudaan kibbaa mooraa Koongoo keessaa hojjettoota tokkummaa mootummootaa yeroo gabaabaaf erga guranii booda miidhaan utuu irra hin gahin gadhiisanii jiru. Hojjettoota hojii nagaa eegumsaa tokkummaa mootummootaa irratti bobba'an 16 ta'antu iggitaman martinuu nagaan qe'ee ofiitti deebi'anii jiru namni du'es hin jiru gurmuun tokkummaa mootummootaa gamasii haala uumame qorataa akka jiru ta'u dubbii himtuun tokkummaa mootummootaa beeksisanii jiran baqattoonni kun mooraa tokkummaa mootummootaa kan goomaa riippaabilikii dimokiraatawaa koongoo gama bahaa keessa akka jiran innaa ta'u biyya sadaffaatti darbuu fedhu. Biyya jeeqamaan raafamte kan ofiitti deebina sodaa jedhu qabaachuullee dubbatan irra jireessi baqattoota kanaa loltoota riphxee loltoota kan ittaanaa pirezidaantii duraanii kan Riyaak Machaari riphxee loltoonni duraanii 8 torban darbe Sudaan kibbaatti deebi'uuf walii galanii turan kaan immoo maaliif biyya sadaffaatti ergamuu akka dhaban barbaadu. Lammiiwwan Somaaliyaa kanneen 4,000 ta'antu biyya ofiitti deebifamuuf akka jiran mootummaan Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. Ebla tokko bara 2017 qabee lammiiwwan Somaaliyaa 4,801tu ajajidhumaa kan biyyaa ba'uu isaan ga'uusaa dubbii himaan immigireeshinii Brendan Reedii kaleessa beeksisanii jiran. Kanneen 237 ta'an lammiiwwan Somaaliyaa waggaa kana gara Somaaliyaatti deebisamaniiru jedhan. Ibsisuun kan raadiyoon sagalee Ameerikaa guyyaa 10 dura Ameerikaatti ambaasaaddara Somaaliyaa irraa odeeffannoo argate mirkaneesse. Ambaasaaddar Ahmed Isaa Waad raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef ibsa kennaniin eembasiin isaanii aangawoonni immigireeshinii lammiiwwan Somaaliyaa 4,000 biyyatti deebisuuf karoorfataniiru jedhan. Irra hedduun isaanii kanneen yakka hojjetanii dubbii himaan immigireeshinii akka jedhanitti koolugaltoonni seeraan alaa Yuunaayitid Isteets keessa jiru kamiyyuu biyyaa baafamuuf jira jedhaniiru. Samaayawii paartiin itti gaafatamtootaaf miseensota paartii keenyaa hedduutu hidhaa keessa jira jedha. Baatii lamaan durallee hedduutu nu duraa hidhame jechuun himata gabaasa mallaskaachuu ammaa soraa dhiyeessa. Akka itti gaafatamaan paartii Samaayawii obbo Yeeshuwaa Saasaffaa jedhutti miseensi paartii isaaniitii fi bulchoota paartii tanaa olaanoo 24 hidhanii ji'a lamaan durallee tana miidhanillee ni jira. Ittaanaa itti gaafatamaa dhimma paartii tanaa obbo Bisraat Abbii isaa hojii desee dhaqee qabanii achumatti walloo qabanii barbaadanii eegee dhabaniin duubatti ji'aaf wayiin duubatti manidhaa maayikelaawwitti argan. Obbo Makwaanint Kaasaa'uun itti gaafatamaa paartii Samaayawii damee dargaggooti isaallee akkanaatiin qabaniitiin eegee maayikelaawwitti arganii jedha. Jari kunin gaafum tokko mana murtii federaalaa damee lidetaa fidanii achiin duubatti jedhetti gaafatamaan kun. መጋቢት 13 ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘናቸው ማለት ነው። መጋቢት 13 እና 14 Bitootes 13 faga 14 keessa jalqabaati isaan achitti argine gaaf mana murtii fidan sunillee ulee hamtuu himatanii akka tokko ammoo gartuuranillee hin beekne jari kun agi tokko gartuurallee hin beekne yoo tokko maqaa labsii muddamsuutiin isan qabnee jedhanii yoo tokko ammoo waan dhibiin himatan. Jari lachuuyyoo inokkola nafi isaanilleen akkamaa jira anilleen mana murtii sun keessa waan jiruuf waan jedhaninillee caqase poolisiin is qoratammoo waan feenu irraan arganneef tursinee jedheetiin mana murtiitti hime kun waan nama ajaa'ibsiisaatii jedha. Akka obbo Yeeshuwaasitti miseensi paartii tanaa agi tokko hiriir mormii asiin duratti baahir daariitti bahan irratti himataniitiin agi tokkochi qaban. Manidhaa godina Gujii aanaa galaanaalletti akka itti gaafatamaan kun jedhutti miseensi paartii isaanii keessa miseensi paartii Samaayawii keessa jechuun manidhaa sun keessallee namni achi keessatti hidhama akka hamaamaa jira. Waraanni Ugaandaa waggoota hedduuf hoogganaa finciltoota Joosef Koonii adamsaa ture dhaabuusaa beeksise. Dubbiimaan waraanaa Birgaadir Jeneraal Riichaard Kaarimiiree oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa
kan afaan Suwaahiliif har'a ibsa kennaniin barbaachi koonii dhaabateera. Gaazexaaleen Ugaandaa akka gabaasanitti loltoonni murna jalqabaa Riippaabilikii Afrikaa Waaltaa bakka kooniin maadheffatanii turan keessaa deebi'anii jiran. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi baatii darbe aangawoota isaa kanneen barbaacha sana to'ataa turan gamasee akka baasu beeksisee ture. Gareen koonii LR'n yeroo tokko loltoota 2,000 tilmaaman kan qabu innaa ta'u haleellaalee gandeen biyyattii irratti geggeessamuuf itti gaafatamaadha. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uummati magaalaalee Siiriyaa muddamni keessatti hammaate keessatti danqaman har'a erga haleellaan boombii sanbata darbe raawwatee yoo xiqqaate namoota 126 galaafatee booda achi ba'aa jiran. Sabaa himaan Siiriyaaf Biriteen keessa kan maadheffate gareen mirga namaa biyyattii to'atu akka jedhanitti atoobisiin namoota 3,000 fe'atee magaalaalee to'annaa mootummaa jala jiran Foo'aaf Kifriyaa kan lola riphxe loltootaan muddaman keessaa ba'aa turan. Atoobisii kabiroon immoo namoota 100 lakkaa'aman naannolee riphxe loltoonni to'atan Maadayaaf Zabidaanii bakka humnoonni mootummaa haleellaa geggeessan jedhaman keessaa baasaa turan. Namoota kana deddeebisuun qaama waliigaltee baatii darbe irra ga'ameeti. Haleellaan sanbata darbee Raashidan keessatti atoobisii uummata naannolee mootummaan to'ate keessaa baatee deemaa ture haleelee irra hedduun namoota dhumanii kanneen gamasii baqataa turani. Golli nageegumsaa akka tokkummaa mootummoota haleellaa sana ibsa kaleessa baaseen balaaleffachuudhaan gocha gara jabinaatii ittiin jedhe. Humni galaanaa Yuunaayitid Isteetsi kan gara andaara galaanaa odola Kooriyaatti imaluu ilaalchisee ergaa waldhaan jiraachuun Yuunaayitid Isteetsi humni waraanaa isheen ittiin Kooriyaa kaabaa dura dhaabbachuuf qabdu gaaffii keessa galchuu jedhu xiinxaltoonni Waayit Haawusiif waaltaan ajajaa waraanaa Ameerikaa kan Paasifik jalqaba baatee Eblaa innaa dooniin gurmuu waraanaa baatee gara galaana Jaappaanitti imalu yoo barbaachise tuttuqqaa Kooriyaa kaabaaf deebii kennuuf innaa jedhan sirriitti waan adda baafatan hin qaban turan. Gurmuun humna galaanaa sun ammayyuu garba Hindii gama kibbaa bakka Awustiraaliyaa waliin leenjii waraanaa irratti geggeeffamurra jiru. Waaltaan ajajaa Paasifik kaleessa akka ibsatti gareen kun akkuma ajajatti ammayyuu gara Paasifik gama dhiyaatti imaluuf jira. Pireezidaant Doonaald Tiraamp kan hedduu humna qabeessa ta'e gurmuu humna galaanaa ergina jechuudhaan Ebla 12 dubbachuun isaanii ni yaadatama. Xumura torban darbee Kooriyaan kaabaa yaalii niwukileeraa hin geggeessine bakka isaa garuu agarsiisa waraanaa geggeessaa turte. Oduu namaaf qabnu kanuma. Tamsa qasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiittantu dabarraa warshaan bishooftuutti harree qaluuf jaaran cufamuu dhabuu isaa akka dansaa mirkanaa'ame agi tokko cufamee jedha agi tokko ammallee wayittachimu mul'ataa jedha. Bulchiinsi magaalaa bishooftuu xalayaa dhiyootan barreesseen akka warshaan sun cufama jaje. Bulchaan magaala tana obbo Daadhii Wadaajoolleen qophii teentaa torbaan kana irratti cufamuu tana mirkaneessuuf akkana jedhe achiin duba gara qophii tikisti san deebisa. Adeemsa ture keessatti hooggantoonni sadarkaatiin turan kana uummata beeksisuutu irra jiraata. Aadaa safuu duudhaa uummataa wajjin kan hin deemne ta'uusaa keessa oduu galiin karaa kanaatiin deemamuun akka sirrii hin taane sadarkaatiin irratti waliigalamaa dhufee jira. Dhimmoota safuu wajjin walitti bu'uu danda'an kana gadi fageenyaan laaluuf qorachuutu irra jiraata ture. Kanaaf naannoo sana irratti akka qaawwi jiruudha kan ilaalle. Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu xalayaa dhuma torban darbe keessaa barreesseen dhaabbanni kun akka hojii dhaabu gaafateera. Xalayaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti Ebla 8 bara 2009 kunis sanbadduraa darbe jechuudha. Naannoo Oromiyaatti bulchiinsa magaalaa Bishooftuurraa dhaabbata Shaandaan Ejaa jedhamu kennamee fi Dr. Daadhiin irratti mallatteessan dhaabbatichi akka hojii dhaabu akeekkachiisa. Xalayaan kunis fuula feesbuukii waajjira koominikeeshinii Itoophiyaa irratti baafameera. Jiraattonni magaalaa Bishooftuu warshaan sun hojii jalqabuu isaatiin muufatanii turuu isaanii nutti himaniira sagantaa darbe keessatti. Amma deebinee yeroo gaafannu gammanneerraa jedhan warshaan Shaandaan garuu wanni nurratti godhame sirrii mitii jedha. Daayireektara dhaabbata Qeeraa Harree obbo Akliluutti kaleessa bilbileen ture hojiitti odoo seenuun dura qaama dhimmi kun laallatu hundarraa eeyyama argannee hojii akka itti fufnu nutti himameet hojiitti seennee jedhan. የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተወካይ የባህልና የቢሾፍቱ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ተወካይ የአካባቢው አባገዳ bakka bu'aan garee ortodoksii Itoophiyaa bakka bu'aa waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Bishooftuu abbootii gadaa naannichaa
bakka bu'oota amantii musliimaa fi pirootestaantii koomishinarri investimentii magaalaa Bishooftuu hagi kun hundumtu bakka walgaanitti maree godhameen eegumsi haa godhamuu dhimmi kun aadaa keenyaan adda waan ta'eef eeggannoon itti godhamee yoo adeeme misooma biyyaatiif waan ta'eef hin morminuu waan jedhu dubbatan sun ibsa ejjennoo irratti barreeffamee jira. Kana waan ta'eef nutis yoo eeggannoo kana fudhanne isaanis gama dhaabilee amantiitiin hawaasa biratti dadammaqiinsa akka godhan akka uuman walii galleetu kan gara hojiitti ceene. Obbo Akliluun dabaluudhanis erga hawaasni mormii godhee booda qaama dhimmi kun laallatu hunda beeksisnee waajjirri pireezidaantii Oromiyaa nuyi waan godhuu qabnu ngoonaa isin hojii keessanitti fufaanuun jedheeraa jedha. Kana qofa sodoon ta'in sababa yeroo mormii san balaa nurra gahee fi meeshaa nu jalaa fudhatamee hirphi akka nuu kaffalamu nutti himamee san eegaa odoo jirru heeyyamni barreeffamaan nuu kennamee amma garuu dirqiidhaan uleedhaan hojii kana dhaabaa jedhamnaa jirraa jedhan. አደጋው በደረሰበትና ከአደጋው በኋላም የተወሰዱ ንብረቶች balaan sun battala ga'ee fi isaan booddattis meeshaaleen fudhatamaa jira. Tilmaamaan birrii miiliyoona 3 haga miiliyoona 5 kan ta'u balaan ga'uusaa tuqnee qaama dhimmi ilaalu koree beenyaatti dhiyeessine. Koreen waajjira muummicha ministeeraa biyyattiitiin hoogganamu dhufee meeshaa barbadaa'e hubatee amma hagi tokko beenyaan akka nuu kaffalamu murtaa'ee dhufeera. Gaafa cheekiin qophaa'u isinii bilbila kan jedhu ibsi koomishinar investimentii irraa nu dhaqqabee jira. Akkuma yeroo darbe gabaasnes egaa obbo Akliluunis warshaan isaanii yookaan immoo dhaabbanni qeeraa harree kun harroota qaluu akka jalqabe natti himan. Maashiniin dhaabbatichi qabus guyyaatti gara harroota 200 qalsiisuu akka danda'u hojjettoota lammiilee chaayinaa 6 fi biyya keessaa 67 akka qabanis natti himan. Ta'us garuu jedhan obbo Akliluun ta'us waan sodaa qabnuuf duraanis waan mormiin jiruuf jechuudha suuta jalqabnee guyyaatti 40-50 qalaa turre guyyaan 80 itti qallis jira jedhanii harroota qalamanii qophaa'anii jiran konteenarii 5 an ta'an torban kana gara biyya alaa erguudha karoora keessatti qabannee odoo jirruu xalayaan kun nu dhaqqabee jedhan. Dhumarrattis obbo Akliluudhaan kana booda karoorri qabdan maali? Miidiyaan tokko akka dhimma kana gara mana murtii addunyaatti fudhachuu barbaaddan gabaasaa jiranii kuni karoora keessan keessa jiraayin jedheen isaanis. Abbootii qabeenyaa waamanii rakkoo akkasiif saaxiluun xinnoo rakkisaadha. Haaluma walfakkaatuun naannoo moojootti kan chaayinaa kan ta'e warshaan pilaastikaa tokko cufameera. Sababaa kanaaf abbootiin qabeenyaa chaayinaa karaa damee daldalaa embaasii isaanii as jiru keessatti mareef ta'aniiru. Inumaa nuti lammiiwwan Itoophiyaa akka seennu hin barbaanne. Afaanuma isaaniitiin mari'achaa jiru. Dhaariidhaan akka dubbatan hubadheen jira. Kaampaaniin keenya qaama kamiinuu waliin waldhabdee keessa seenuu hin fedhu. Baasii kaampaaniin keenya baase karaa seera addunyaas ta'e karaa Itoophiyaatiin deebi'ee kaffalamuu qaba. Sana booda warshaa keenya yookiin qeeraan keenya hojii dhaabuu itti jira taanaan qaama dhimma ilaallatutti galchinee dhiisnee bahuu ni danda'ama. Jiraattonni magaalaa Bishooftuu karaa isaaniitiin murtii bulchiinsi magaalaa isaanii irra gahe kanaan gammadanis ammas dhaabbatichi hojii waan dhaabeef fakkaatu jedhanii. Wanni adda ta'e ijaan kana arge guyyoota gaafa jimaata qidaameeti warri poolisoota balbala dura dhaabbatanii dallaalu. Akka duraanii wanna seenu wanna bahu waan argitu jira waan adda ta'e. Jira amma kaleessa fakkeenyaaf warroonni harcaa turanii makiinaa ayisiisarii tokko kaleessa amma buuse. Bulchiinsa akka bulchiinsaatti kana godhuu isaatiin gaariidha maaliif qaamni uummata bulchu tokko waan fedhii uummataati wanni inni raawwatuu qabu wanna uummataa ta'uudha malee. Kun immoo gaarummaan isaa sadarkuma xalayaa barreessuu duwwaa osoo hin ta'in raawwachiisudha wanni guddaan jechuudha. Amma raawwatamee yoo mul'ateedha. Amma fakkeenyaaf fooliin baay'eera achuma naannuma sanii jechuudha. Daandii guddaa irratti kan inni dhaabbate jechuudha. Sochii namaa bal'aatu jira. Aanaalee adda addaatii nama dhufutu daandii sanatti fayyadama. Hojjaa egaa jalqabee amma baay'ee ta'e naannoo ji'a 2-3 yoo ta'edha. Amma garuu ammaanuu fooliin isaa baay'eera jechuudha. Inxiraa jechuudha. Safuu duwwaa osoo hin ta'in fayyuma keenyaaf gaafii keessa kan gashuudha jechuudha.
Tamsa qasuu jirtan turraa dhuni VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teennee jalqabnee gara daqiiqaa 15 tokkiyaane sirbaatti dabarra. Tamsa qasuu jirtan turraa dhuni VOA sagantaa afaan Oromooti jalqabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha waan fedhe dabarra. Dirree Demokiraasii. Koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa gabaasa kalee paarlaamaa Itoophiyaa dhiyeesse irratti rakkoolee bara 2016 keessa uummata hiriira baafti jedhe irratti rakkoolee naannoo Oromiyaa, rakkoolee naannoo Amaaraatiif naannoo Kibba irratti waan dhalate jedhe irratti gabaasa baase. Akkuma kanaan rakkoo tanaan walqabateetiin Itoophiyaa keessa barsuun keessatti bara 2016 akka gabaasisuun bahetti nam 669 du'e 1,018 miidhame 1,000 hedduutti baqate qabeenyi hedduutti badee jedha. Tan irratti waan hedduutti bade qabeenyaa fi horii miliyoon hedduutti badee jedha. Rakkoolee tanaaf ammoo dhaabbilee siyaasaa gargaraatti hammeessee jedha koomishinii mirga nama Itoophiyaa kunin warra tanaan himatan keessaa tokko paartii ABO'tii fi miidiyaa OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Jarilleen waan himataniin kan irratti deebii kenne namoota dubbise waan oduu himaan ABO obbo Toleeraa Adabaa jedheen jalqabne. Obbo Toleeraa koomishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa gidduu kana gabaasaa baase keessatti keessumaa waa'ee mormii Oromiyaa keessaa ilaalchisee mormii kun ittiin ka'iinsi isaa dhabamuu bulchisa gaariitii fi cabinsa mirga dhala namaa akkasumas immoo rakkoo dinagdeeti jedhee kanatti gargaaramuudhaan kanneen jeeqamaaf hookkaraa qindeessaa turan dhaabota shororkeessota jedhamanii ramadaman kanneen akka adda bilisummaa Oromoo fa'ii jechuudhaan dubbatee jira. Kanaaf deebiin keessan maali? Sadarkaa duraatti koomishinni mirga namummaa Itoophiyaa jedhamu kun mootummaadhuma wayyaanee PRDF'n ijaarame. Kanaafuu ilaalcha walaba ta'e hin qabu. Ilaalchuma mootummaa kanaa paartii aangoorra jiru calaqqisa jechaadha. Kanatti aansee uummanni Oromoos haa ta'u uummatoonni Itoophiyaa biroo gaaffii kaasanii gaaffii bulchiinsa gaarii naannoo yookiin immoo gaaffii dinagdee qofatti gadi buusanii kan isaan dhiyeessanii fi gaaffii siyaasaa kan hin qabne fakkeessuudhaaf. Uummanni Oromoo fincila diddaa gabrummaa gaggeessaa ture achi immoo gara fincila xumura gabrummaatti hoggaa tarkaanfatu. Mootummaa wayyaanee kana aangoo irraa buusuuf malee jijjiirraa kabeebsaa gaafachuudhaaf akka hin taane gaaffii inni dhiyeessaa turee fi dhaadannoonni dhageessisaa ture irraa ni hubatama jechaadha. Kanaaf gaaffiin uummanni Oromoo qabu gaaffii siyaasaati, gaaffii mirga abbaa biyyummaati, gaaffii bilisummaati. Isa kanarraa ka'ee qabsoosaa waggoota dheeraaf adeemsisaa jira jechaadha. Mootummaan kun gaaffii kana deebisuu dadhabuurra yookiin immoo gaaffii kana deebisuuf fedhii waan hin qabneefi rakkoo dinagdee nu mudatetti dhimma bahanii dhaabonni shororkeessaa uummata kanaa gara hin barbaachisne adeemsisuudhaanii hokkora yookiin immoo shororkaa uumanii kan jedhudha. Gama adda bilisummaa Oromootiin mootummaan shororkeessaan mootummaadhuma sana akka ta'etti hubatamaa akkasis. Han uummata uf jalatti bulchu uummata nagaan hiriira nagaan mirga isaa gaafachuuf bahe gara jabinaan kan fixu manatti itti dhaqee kan ajjeesu saamu hidhu kumootaan kan lakkaaman isa waan ta'eef shororkeessaan isa. Gabaasni koomishinni mirga namoomaa mootummaadhaan utubamee mootummaaf gabaasaa kennu koomishina walaba waan hin taaneef waan inni dhiyeessuu fudhataman qabu adda bilisummaa Oromoo biratti. Adda bilisummaa Oromootu ookkaraaf jeeqama kana qindeesse ka jedhudha kan inni dubbatu. Dhugumatti adda bilisummaa Oromootii kan sochii Oromiyaa keessatti geggeessamaa ture sana qindeesse. Adda bilisummaa Oromoo waggaa tokko yookiin waggaa lama as miti inni socho'aa ture. Waggoota dheeraa 40 dhiyaatanitti akka dhaabaatti uummata Oromoo mirga isaatiif karaa isaaf danda'ame hundaan akka qabsaa'u kan gurmeessaa, kan ijaaraa, kan kakaasaa fi dammaqsaa ture ammasitti jirudha. Addi bilisummaa Oromoo uummata mirga isaa karaa isaaf danda'amu akka falmatuuf qopheessa malee tarkaanfii shororkeessummaa akka fudhatuuf miti. Kanammoo tarkaanfii uummanni Oromoo biyya keessatti fudhataa ture irraa kan ifatti hubatamudha.
akeekni uummata Oromoo uummata biroo irratti kan hin xiyyeeffanne ta'u, mootummaa sana irratti kan xiyyeeffate ta'u, kan isa waliin nagaan jiraatan yookiin immoo hojjetanii jiraatan irratti tarkaanfii homaatu kan hin fudhanne ta'u, uummatoota biroo irraa homaatu rakkoo akka hin qabne kan ittiin agarsiisedha. Uummanni akka mirga isaaf qabsaa'u gochuun dirqama adda bilisummaa Oromooti. Itti jiras yeroo dheeraadhaaf. Shororkeessuuf yookiin immoo mirga uummatoota kaanii tuquuf osoo hin taane karaa isaaf danda'ame hundaan mirga isaa harka isaatti akka galfatuuf kakaasaas ture, qindeessaas, ijaaraas, gurmeessaas ture, fuuldurattis kan itti fufu ta'a. Obbo Toleeraa, mootummaan kan inni jedhu hundeen rakkoo kanaa bulchiisi gaarii dhabamuu akkasumas immoo cabinsi mirga namaa jiraachuudha. Gama biraatiin immoo rakkoo dinagdeeti jedheeti kan inni dubbatu. Addi bilisummaa Oromoo hundeen rakkoo kanaa maali jedhee amana? Rakkinni dinagdee rakkoo siyaasaa keessaa madda. Osoo rakkinni siyaasaa hin jiru ta'e rakkinni dinagdee qofaa isaatti waan dhufuuf hin jiru jechaadha. Mootummaan amma aangoorra jiru mootummaa wayyaanee PRDF ummatoota Itoophiyaa mara hacuucee cunqursee saamee bara baraa jiraachuuf kan galii godhate kaayyoo akkasiin kan deemu. Isaaf dhimma biyyaa yookiin immoo dhimma ummatootaatu dursa miti. Dhimma murna gabaabaa aangoo qabatee jiru aangoorra uf tursuu fi fedhii isaa aangoo sanaan guuttatuuti. Kana rakkoon jiru. Rakkoo saboonni mirga dhabuuti, qabeenya isaanii irratti ajajaa ta'uu dhabuuti, walabummaa dhabuudha. Hangi kun furmaata hin argamnetti immoo rakkoon kun kan itti fufu ta'a. Kanaaf hundee rakkoo ummatoota Itoophiyaa kan ta'e rakkina siyaasaa gaaffii sabummaa jiruuf deebii gahaa fi quubsaa ummatoota hunda biratti fudhatama qabu argamsiisuutu irra furmaata jechuudha nama adda bilisummaa Oromoo. Dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Galatoomaa sinis. Dhaggeeffattoota keenya Koomishinni Mirga Namoomaa Itoophiyaa jeeqamaa fokkara Oromiyaa keessatti lubbuu hedduu galaafateef miidhaalee hedduu dhaqqabsiise jedhu kana afarsuuf ho'isuutti kanneen himate keessaa tokko dhaabbata oduu as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookaan OMN. Himannaa gabaasaa sana keessatti irratti dhiyaateef dhaabbanni kun deebii maal qaba? Daarektara olaanaa OMN obbo Jawaar Mahaammaditti bilbilee gaafadheen jira. Egaa OMN akka miidiyaatti dhugaa Oromoo karaa dhugaatiin himuudhaaf seenaa Oromoo haala jiru jireenya Oromoo bal'oof cunqursaa Oromoo irra jirtu ibsuudhaaf jaarmaya seeraan dhaabbatee hojjetaa jirudha. Waggoota 3 dabre kanatti keessattuu Oromiyaa fi Oromoo irratti fuulleeffachuudhaan tarkaanfii mootummaan fudhatu, tarkaanfii uummanni fudhatu jala bu'uudhaan ragaa qabatamaadhaan gabaasaa turre. Gabaasa kanarratti hundaa'uudhaan sadarkaa addunyaatti miidiyaaleen jiranis akka madda oduutti nutti fayyadamaa dhiheessaa turani. Kanarraa ka'eeti mootummaan aarii qabu citiin isaanii waan jalaa saaxilameef yakki isaan hojjetan waan jalaa saaxilameef OMN itti aaruun isaanii hedduu waan nu ajaa'ibsiisu miti. OMN miti kan nama fixe mootummaadha. Nama mootummaan fixe san immoo hin gabaasinaa jechuun waan hin danda'amne. Miidiyaalee biyya alaa jedha. Miidiyaan biyya keessatti akka walaba ta'ee hin deemne miidiyaalee cufuudhaan gaazexeessota hidhuudhaan kanatu kan nu dirqisiise biyya alaa keessatti miidiyaa ijaarree akka itti sochoonu kan nu godhe. Nu OMN nu waan saalfannu waan dho'isinu osoo hin ta'in OMN miidhaa diinni godhus ni gabaasa, injifannoo uummanni keenya godhus ni gabaasa. Gabaasaas turre gara fuulduraatti jabaannee deemna. Himannaan maqaballeessin mootummaan godhu daran jabaannee akka deemnu malee kan nu laaffisu ta'uu hin malu. Gabaasaan mirga namaa Itoophiyaa kun kan inni jedhu namoonni kana keessatti dhuman siviilirraa 462 naga eegdota mootummaarraa immoo 33 walumaa galatti 495 akkasumas kanneen madaa'an siviilirraa 395 humnoota nageegumsaarraa 126 walumaa galatti 464 jedha. Kana malees qabeenyaan uummataa mootummaa qarshii miliyoonaan lakkaa'amu barbadaawee jiraadha kan inni jedhu. Akka dhaabbata oduutti gabaasaa kana akkamitti ilaalta? Gabaasaan kun sirrii miti. Akkuma addunyaan beektu akka OMN'ttis akka mataa kiyyattis waan kana hordofnee tokko tokkoon gabaasaa turre namoota rukutaman kanneen ajjeefaman eenyu akka ajjeese eessatti yoom kan jedhu galmee irraa qabna jechuudha. Oromiyaa keessatti ji'a 12 bara 2005 irraa hanga muddee 31tti lakkoofsi namaa ajjeefame nama 2,200 fi oli.
kan harkaa qabnu kana maqaa wajjin histirii wajjin kan galmeessinee lafa jirru humnoota mootummaatirraa kan ajjeefames lakkoofsi kamma isaan jedhan kan osoo hin ta'in sanii oli kan ajjeefame garuu uummataan osoo hin ta'in hidhattoonni Oromiyaatii fi humni federaalaa yeroo hedduu bakka adda addaatti walitti bu'uudhaan lakkoofsa guddaattu gara mootummaatirraas namni kan ajjeefame jira. Garuu lakkoofsi waliigalaa isaan dhiyeessan lakkoofsa xiqqaadha. Hojii komishina kanaa asirratti hubachuun barbaachisaadha. Komishinni kun takka aanaa keessa deemee takka uummata dubbisuu dhiisi qondaalotuma Oromiyaatu hin dubbifne. Yoo nu dubbisan jedhamee qondaalonni Oromiyaa haasaa bayan callisaniituma Finfinnee irra taa'anii walitti ida'anii gabaasa kijibaa dhiyeessaa jiran malee qorannoo gahaa gadi bu'anii uummatan gaafanne. San qofaa miti. Addisuu Gabra Egzaabeer kan waan kana nagaan gaggeessa jedhamu miseensa TPLF beekamaa kan yeroo dheeraa isaa wajjin ture bara dheengaddaa yoo yaadatte yeroo uummanni ajjeefamaa jiru sunitti tarkaanfiin mootummaa fudhate hin xiqqaate inumaa'u dabalee fudhachuu danda'uudha qaba humni seekiriitii jedhee nama dubbachaa ture. Amma dura immoo komishinii filannoo hoogganaa yeroo turetti IHADEG parsantii 100 mo'ate jedhee nama sartifaayi godheera jechuudha. Kanaaf gabaasni isaan dhiyeessan warri dhiyeessallee warra fudhatama qabu miti kan ragaadhaan dhiyaate miti. Eenyufaat du'e eessatti du'e jettee osoo gabaattee maqaa tokko lama qabu jarri kun nuti garuu hunda isaa eessatti eenyutti gama uummataatis ta'e gama mootummaati ragaa qabatamaatiin dhiyeessine jaarmaaleen akka Human Rights Watch warri akka Reuters gaasa keenya san irratti hundaa'anii qorannoo isaanii godhanii kan mirkaneessanidha jechuudha. Kanaaf gabaasni isaan dhiyeessan gabaasa dhugaatii miti. Gabaasni dhugaa yoo dhiyaatu taate humni walabaa kan biyya sanii alaa UN dhaan ramadamee akka deemu yaadni dhiyaatee fudhatama dhabsiisuun isaaniitu gabaasni isaanii kun kijiba ta'uu isaa waan beekaniif jechuudha. Gama biraatiin Komishinni Mirga Dhala Namaa kun ibsa kenneen qaamni mootummaallee itti gaafatamuu qaba jedhee jira. Fakkeenyaaf ayyaana irreechaa Harar sadii irratti geggeeffame irratti dhumiinsa ga'ee fi qaamni mootummaallee itti gaafatamuu qaba. Ayyaanni sun geggeeffamuun irra hin turre yeroo sanatti jedhee jira. Kanoo akkamitti ilaalta akka hoogganaa dhaaba oduutti? Egaa gabaasa kana keessatti qaamni mootummaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaba, adabamuu qaba jedhame qaama mootummaa naannoo Oromiyaa qofa. Qaamni mootummaa naannoo Oromiyaa irreechi hambisuu qaba ture yaada jedhuun jechuudha. Eenyuuf akka deeman ni beekna. Kun ifatti yeroo ammaatti dulli dho'isaadhaan Lammaa Magarsaatii fi bulchiinsa isaa irratti godhamaa jiru jira. Kun ifatti wanni gabaasa kana keessa dhiyaate warri irreecha hayyame jechuunis ofiidoo keessaa warri akka Lammaa Magarsaa sababa itti fayyadamanii rukutamuu qaban yaada jedhuudha kan dhiyaataa jiru. Gaafsanitti dhugaadha gama TPLFiin gama sekiriitiitiin irreechi akka hafu yaadni dhiyaatee ture. Gama bulchiinsa Oromiyaatiin garuu hambisuu hin dandeenyu yoo hambifne rakkoo guddaatu uumama kan jedhuun itti fufsiisanii jara saniin wal qabsiisanii maqaa balleessuu qofa osoo hin taane tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf haala mijeeffachuudhaaf kan dhiyaatan itti fakkaata. Daayiriktar olaanaa OMN obbo Jawaar Mahammad ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha. Nama wasillee irra deebi'ee ulfaadhu wayyama siin jedha. Qophiiteen fixachaa yaa'uu jirra yaada qabdan nu barreessaa nu bilbila waan hedduu irratti qophiiteen caqasuu jirtanii raadiyoon irraa televezyiinii Naayil